biyya Gibsi tokko abjoote abjuutu jalaa bade ganama gaafa ka'u abjuucha irraanfate kanaaf abjuu irraanfate sana maal jedhe ganama ka'e nama abjuu koos na yaadachiisu abjuu koos sanas naa hiiku barbaadaa jedhe kanaaf abjuu sana nama isa yaadachiisu isa hiiku barbaadanii arganii sabni keenya abjuu argee ture abjuu sana deebisanii haaressuun yookiin immoo abjuu sana fuula saba sanaa fuuldura kaa'u yeroo baay'ee waa'ee kanaa yeroo dubbannu waa'ee tokkummaa keenyaa hin kaafna karaa ilaalcha yookiin immoo haala ani ilaalutti tokkummaa saba tokko kan mirkaneessu yookiin immoo fidu mul'ata sabicha fuuldura jiru vision garuu there is a garaagarummaan political programmii fi visionii gidduu garaagarummaatu jira sabni keenya fuulduratti waan ilaalu inspiring vision amma faranjiin sila dhufee gabarnariin sila dhufee warra sila dubbataa oole hundumaa caalaa harka rukuttaa argatee ba'eessu maaliif harka rukuttaa argatee yooni gabarnarii ta'e Oromoon bu'aanni argatu daqiiqaa sadii gidduutti nu hime hunduma keenya voting membersii godhateetu sokke kana jechuun maal jechuudha inspiring vision short clear rakkoon keessan kana amma waa'ee democratic process baay'ee dubbanne waan faranjii bira dhabu yeroo faranjii bira dhabu dubbatu dubbanne waan Oromoo ilaalu rakkinuma Oromoo kaasee hiikaan saamuu kana itti godhaa jedhee garaa keenya immoo waan akkasii barbaachisaa kan biraa aadaan keessatti fudhatan sabni Oromoo incorporated kan inni ta'e aadaan keessatti ta'e aadaa Abisiiniyaa yookiin immoo aadaan biyya Itoophiyaa aadaa waraanaati. It's a culture of war. Atsee Yohaannis waraana irratti ajjeefamee mormi isaa irraa qalame. Atsee Tewoodiroos ni kaan of ajjeese jedha ni kaan namatti ajjeese jedha innis waraana irratti du'eetuma aangoorra jiru. Satti aansee kan dhufan hundumtu Minilikituma aangoorra jiru dhukkubsatee achuma irratti hafee. Haati manaansaa Iyyaasuutti dabarsitee diddee jennaan ishees mana hidhaatti galchanii irraa ari'anii. Isa ishee irraa buusanii Iyyaasuu irra keenyaan Iyyaasuus mafangala mangistiidhaan irraa fudhatanii. Iyyaasuutti Haayile Sillaaseen irratti du'uuf jennaan dargiin galagalchee ajjeese. Dargiinis immoo dhufee jennaan isas irraa ari'anii biyya Mugaabee taa'a. Inni amma jirus immoo waggaa 20 guuttate. Kanaaf aadaan keessa jirru aadaa nagaadhaan wal furuu miti. Kanaaf Oromoon political option yookiin immoo political vision Oromoon lafa kaa'u isa kana jijjiirree biyya gadaa seera heritage gadaa saba qabu saba nagaa buusuu danda'u saba nagaatti amanu ta'uusaa biyya lafaattis biyya sana keessattis mirkaneessuu ni hin danda'ama. Inni kan biraan immoo ani gaa akka geggeessaa amantii hojii amantii keessa waan hin jiru bakka sanatti dubbadhaa. Barsiisan barsiisnu keessaa inni guddaan tokko ollaa kee akka mataa keetti jaalladhu jedha. Ollaa kee akka mataa keetti jaalladhu. Sana jechuun dura mataa kee jaallachuu kee namni of hin jaallanne ollaa isaa jaallachuu hin danda'u. Kanaaf inni duraa yeroo of jaallattu eenyummaa kee afaan kee aadaa kee erga jaallattee booddee ollaa kees immoo akka sanaatti jaalladhu. Ollaa baay'ee qaba Oromooniin. Ollaa 33 qomoo 33tu daangaa Oromiyaa hirmaata. Isa keessaa inni gurguddaan Tigreen, Amaar, Benishangul, Sidaamaan, Somaaleen, Affaar kan hundumaa hirmaata. Sabni iddoo seentaree akkasii taa'u kuni akkamittiin stabilizing yookiin immoo saba nagaa buusu naannoo sanatti ta'ee argamuu danda'a. Geopolitical kan jedhamu iddoo sana yeroo Waaqayyo nuuf kenne yeroo sana iddoo sana Waaqayyo yeroo nu kaa'e saba akkasii akka nuyi taanuuf achi keessa nu kaa'e. Responsibility keenya isa nuyi har'a Oromoo bilisoomsuu jennu caalaa responsibility keenya kan Waaqayyo nutti kenne mul'anni keenya bal'achuu qaba. Isa inni Oromoo bilisoomsuun mirga Oromoo, nagaa Oromoo, sabummaa Oromoo, aadaa Oromoo, qabeenya Oromoo, afaan Oromoo iddootti deebisanii saba Oromoo abbaa qabeenyaa isaa taasisuun waan gaaffii eenyuyyuu nama gaafatu miti. It's out of question. Inni mirga namummaadhaan Waaqayyo nuuf kenne. Garuu
kan nuyi is argachuu dandeenyu isa garas isa jiru yeroo ilaalu isaafis yeroo of qopheessinu isaafis immoo yeroo kaaludha inni kan biraanii finne baay'ee darsala kanan dubbataa ture yeroo saammachuudhaa fi work ethics aadaa hojii dubbachuun salphaadha hojjechuun garuu salphaa miti aadaa hojii horachuu work ethics qabaachuu aadaa isa dubbatan kana hundumaa dubbataa ooluun sammuu namaas hin joonjessaa sammuu namaas hin adoocha garuu hojiidhaaf waan danda'anii itti bobba'u yeroo lamaan sadan tokko biyya deemee hin deebi'u yeroo biyya deemee deebi'u regionin baay'een regionin kaaba keessatti jiran hundumtu with all their might with all their intellectual might kan isaan itti bobba'aa hojjetaa jiran Oromoon akkanii ilaalutti qabsoo jechuun